Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun ETV Afaan Oromooti. ETV Afaan Oromootirraa qophii addaa qabannee dhiyaannetti jirra. Qophiin addaa keenya har'aatis dhimma cichoomina irratti xiyyeeffata. Egaa cichoominaan wal qabatee keessattuu raayyaan ittisa biyyaa cichoominaan biyya tiksee birmadummaa biyyaa eegee sadarkaa kanaan gahuu keessatti shoorri raayyaan ittisa biyyaa baate maalidha? Baachaa jirus maalidha kan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan har'a qophii addaa isiniif dhiyeessina. Qophiin addaa keenyanis egaa keessummoota asitti affeerranitti jirra. Keessummoonni keenyas raayyaa ittisa biyyaatti ajajaa olaanaa ajaja duula addaa Leetinaal Jeneraal Shumaa Abdataa akkasumas immoo raayyaa ittisa biyyaatti ajajaa olaanaa kolleejjii Waarii Birgeedar Jeneraal Bultii Taaddasaa istuudiyootti affeerranitti jirra. Keessummoota keenya baga nagaan dhuftan anaa dhufu. Ameen. Nagaan nu eedden. Hayyee egaa waa'ee cichoominaa yeroo kaasnu raayyaan ittisa biyyaa fi cichoominni egaa yeroo baay'ee waliin ka'a. Birmadummaa biyyaa tiksuu keessatti raayyaan ittisa biyyaa cichoominaan hojiin inni hojjechaa ture hojjechaa jirus ni ka'a. Cichoominnii fi raayyaan ittisa biyyaa akkamiin ibsama laata Leetinaal Jeneraal? Waa'ee raayyaa ittisa biyyaa irratti hundooftanii gaaffiif deebii godhuudhaaf asitti nu affeeruu keessaniif maqaa loltuu keenyaatiin isin galateeffanna. Cichoominaa fi loltuun walitti dhufeenyi isaanii maali kan jedhu. Cichoomina jechuun waan guddaadha. Wanti guddaan kun tokkoffaan egaa jaalala biyya, jaalala uummataa qabachuu qabda. Jaalala biyyaa qabachuun immoo biyya kanarratti yoo biyyi kun hin jiru ta'e kabajni hin jiru. Abbaan fedhuu kabajan qabu. Kanaaf biyya kana immoo abbootiin keenya wareegama guddaa kennanii biyya kana asiin ga'anii raayyaa ittisa biyyaa amma jirutti kennanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa amma jiru kun immoo abbootii keenyarraa itti gaafatama fudhate kana cichoominaan eeguu qaba. Cichoominaan eeguudhaaf immoo hin dafqitaa, hin duutaa, aarsaa kaffaltaa, hin madooftaa, dhiiga kee gadi nattaa, dafqa kee gadi nattaa. Bu'aa bayii baay'ee qaba. Bu'aa bayii baay'ee ati keessa dabartu kun immoo callisee miti. Bishaan dheebuun jira, beela'uun jira, gaara ba'uun jira, gaara bu'uun jira. Kana godhuudhaaf biyya kee kana ittisuu fi ba'aati baattu jira. Kun hundumti cichoominni yoo jiraateedha kana hunda keessa darbuu kan dandeessu. Kun hin jiru taanaan kun hundi ba'aa guddaadha, ba'aa salphaa miti. Keessumattuu loltoonni keenya amma nurka jiru nuyi geggeessinu kun umuriin isaanii yeroo itti bashannanani, yeroo itti maatii isaaniitii wajjin jaalala dabarsanidha. Yeroo itti jaalallee uummatanii yeroo bashannana gaarii itti dabarsanidha. Inni kaan immoo yeroo itti baratee bakka guddaa ga'uudha. Garuu waamichi yeroo ta'uuf biyya kana tasgabbeessuuf biyyi kun kabajisee eegamee akka jiraatu gochuuf biyyi kun akka misoomtu gochuuf nageenyi barbaachisaadha. Nageenya ittiseetiif immoo dargaggoon amma jiru qabsaa'uun dirqama waan ta'eef loltuu ta'e. Kanaatiif cichoominni jedhamu kun akka loltuutti yeroo fudhattee ilaaltu waan salphaa miti. Isa dhumaa lafa kanarratti lubbuun jiraachuudha inni guddaan. Lubbuun jiraachuu dhiisee lubbuu isaa dabarseeti biyya kana tursuudhaaf jecha nagaa ishee eeguuf jecha loltuun amma jiru kun aarsaa kan itti kennaa jirudha. Aarsaa kennuun kun kan dhufu maali? Yoo cichoominni jiraateedha.
Kanaaf loltuu keenya keessatti cichoomina jechuun akka salphaatti kan ilaalamu miti jechuu kooti. Akkuma beekamu cichoominni madda mataasaa qabaa. Cichoominni raayyaan ittisa biyyaa kun maalirraa madda laata? Cichoominni biyya keenya keessatti jiru kan inni irraa madduu fi akka beeksonni tokko tokko kaasanitti cichoominni biyya ofii jaallachuu irraa ka'a. Biyya ofii jaallachuun maal jechuudha kan jedhamu irraa mataasaa yeroo ka'u biyya ofii biyya mataa ishee of dandeesse, biyya daangaa qabdu, biyya uummati keessa jiraatu, biyya oomishi keessatti geggeeffamu sababii ta'ee fi biyya kana immoo eeguun cichoomina barbaachisa. Uummati keenya fi gootonni keenya kana harka fuudhiidhaan asiin nu gaanii jiran. Kanaaf cichoominni kun darbeedhaan akka inni dhalaaf dhalatti darbuudhaan geggeessuudhaan yoo ta'e uummata keenya keessa cichoomina gootummaa jiru nama dhufutti dabarsuun nurra jira. Kanaaf tokko kan inni irraa burqu gootummaaf jaalala biyya isaatii irraa burqa. Gootummi kun immoo kan inni irraa burqu tokkoffaa ofii isaanii of dabarsanii eenyuma caalaa ofii kee dabarsitee biyya ofiif kennuu jechaadha. Kana jechuun gootonni keenya yeroo darban ammas kan jiran eenyuma caalaa lubbuu isaanii dabarsanii biyya isaaniif kennu. Namni tokko biyya isaarraa ol lubbuu isaa kan jaallatu hin jiru. Gootonni keenya kan amma duranis haa ta'u kan duraanis turanis haa ta'u eenyuma caalaa biyya kana jaallatanii asiin nu gaanii jiran. Kanaaf tokko biyya ofii jaallachuu irraa ka'a, lammaffaa gootummaa irraa ka'a. Sadaffaa inni guddaan immoo biyyi kun biyya mataa ishee of dandeesse, biyya eenyummaaf wal jaalalli keessatti jiraatu sababii ta'ee fi kana kunuunsanii bara dhufutti dhala dhufutti kennuudhaaf yoo ta'e gootummaaf jaalala qabu kana biyya ofii jaallatuun barbaachisaadha. Biyya ofii jaallachuu jechuun immoo cichoominaan kan irraa burqee fi wal jaalalaaf wal kabajaan kan keessatti jiraatan sababii ta'ee fi kanaaf jaallatanii wal kabajaaf wal jaalalaan hojjechuudhaaf yoo ta'e cichoominni jiraachuu qaba. Kanarraa kan hin maddine yoo jiraate rakkina mataa isaa of keessaa qaba. Maaliifi kanan jechuun barbaade uummati keenya gootonni keenya harka wal fuudhan kana siin nugaan kana nama dhufutti dabarsuudhaaf yoo ta'e kan ofiisaa of hin jaallan biyya ofiif qabeenyaa ofii kaayyoo ofii fedha eenyumaayyuu gadi fedha eenyumaayyuu ol ta'ee jaalalli biyyaaf jaalalli kabajaa jiraachuun hin danda'amu. Warri kana yaadanii hojii hojjetan aarsaa baay'ee nuu kennanii jiran, aarsaa baay'ee nuu kaffalchiisanii jiran. Kana akkan kaffalleef wal jaalalaaf wal kabajaa fi gootummaan kan irraa burqe ta'ee biyya isaa kan jaallatuuf kan qabsaa'u yoo jiraate cichummaan jiraachuu jira jennee kaa'uu dandeenya. Kan kanarraa hin burqine eessuma yoo ta'e biyya isaatiif uummata isaatiif jaalala irraa ka'ee kan burqu jennee kaa'uu hin dandeenya. Egaa raayyaan ittisa biyyaa aarsaa hanga lubbuu kaffaluutti biyya tiksuu keessatti shoora guddaa baataa. Kun immoo cichoomina guddaa irraa akka madduudha. Kanaan wal qabatee ijaarsa biyyaa keessatti raayyaan ittisa biyyaa aarsaa kaffalee ijaarsa biyyaa keessatti shoora baachuu keessatti shoorri inni baachaa jiru maalidha? Gaheen inni baachaa dhufes maalidha jechuun danda'ama? Leetinaar Jeneraal. Egaa gaheen inni dhufeen dura cichoominni amma jedhaa jirru kun akka saba keenyaatti akka uummata kanaatti
akkuma uummata Itoophiyaa hundaatti jechaadha. Cichoomina akka aadaattis wal harkaa fuudhaa dhufne. Amma cichoomni nu amma qabannee jirru kun kan itti gaafatama abbootiin keenya uummati keenya nutti kennedha. Maaliif hin beekta yoo ta'e kanaan dura abbootiin keenya bara wareerri biyya keenya irratti adeemsifamu bakka hundaatii ka'e bakka dangaa Itoophiyaa hundarraa ka'eeti Aduwaa yeroo deemu konkolaataadhaan miti. Miilaan deeme kopheellee hin qabu. Aduwaa deeme Maqalee deeme yeroo waraana geggeessee injifannoo Aduwaa galmeessu kana cichoomina guddaa waan qabuufi. Achiiti yeroo madaa'ullee madaasaa wal harkaa fuudhee Baaleetti wal harkaa fuudhee Arsiitti wal harkaa fuudhee Wallaggatti Goojjamitti Gondoritti geggeessaa ture. Ganda gandaan wal harkaa fuudhee maaliif biyyi keenya wareeramuu hin qabdu kan jedhu kana cichoominni inni qabu baay'ee guddaa ture. Kana duwwaatu hin ta'in uummanni keenya yoo addaan baatii siyaasaa yaadaa qabaatellee waa'ee biyyaa irratti yoo dhufe dangaansaa akka tuqamu hin barbaadu. Kan namaan tuqu kan saamuu akka tuqamu hin barbaadu. Yeroo kana aadaa maalii qaba? Isa addaan baatii qabu sana cinaatti dhiiseeti tokko ta'ee biyya isaa kana kabachiisuudhaaf biyyi isaa kun nageenya akka argatu gochuudhaaf kutannoonni qabu baay'ee guddaadha. Kuni salphaatti kan hojjetame miti. Cichoominni uummata keenya keessa akkamittiin gadi bu'ee tokko tokkoon uummata biyyattii kanaa keessa jira kan jedhu yoo ilaalle erguma nuyi loltuu taane booda waraana nu quunname yeroo Eertiraadhaan wal waraanne irratti maal uummati keenya maal akka ture dudduuba keenya kan jedhu qabatamaan ilaallee jirra. Yeroo asiin Alshabaabiin tarkaanfii adda addaa biyya keenya irratti fudhachuuf labsii nurratti godhe uummati keenya maal akka ture ni beekna. Yeroo gabaabaatti naannoo Tigraayitti rakkoo nu quunname irratti uummati keenya maal akka ture ni beekna. Hundumtuu hirmaannaan irra ture. Kun hundi cichoomina uummanni keenya qabu. Kun immoo nuyiif maal ta'ee jira akka aadaatti dargaggoon ammaa loltuun ammaa kana fudhateeti itti gaafatama uummati keenya abbootiin keenya nurra kaa'an kana ammas sirriitti kunuunsee dargaggoo dhufutti dabarsuudhaa fi aarsaa isarraa barbaachisu kan kennaa jiru callisee kan dhufe miti. Kuni qabatamaadhaan loltuu amma jiru keessatti darbee fudhatee kan itti fufee jiru ta'uu isaati. Kan biraa haala tamma kaastee qabatamaan amma cichoominni loltuu keessatti akkamittiin ibsamaa jira kan jedhu kana inni guddaan biyya keenya nagaa gochuudha. Biyya keenya nagaa gochuudhaaf garasis garanasii wanti uumamu jira. Wanti uumamu kun immoo mootummaan keenya karaa nagaatiin hundummoo hiikuudhaaf hojii guddaa hojjetaa jira. Kan uummatis beeku. Kan nageenya hin barbaanne biyya keenya booressuudhaaf kan deemu irratti immoo gara kuteenyaan loltuun keenya hojii gurguddaadha kan hojjetaa jiru. Akkuma ati beektu biyyi kun hin diigamti jedhamee hin tamsaati akka ollootiin keenya ta'an taati jedhee uummanni keenya shakkii guddaa keessa ture. Garuu loltuun kun hundumaan dura siyaasa adda addaatiin ala ta'e garasiis garanaas loltuu irratti kan ba'aa ta'u hunduma isaa gurratuutti hin kennin. Waa hundumtiyyuu yaada dhiyeessanii wal falmuunis mari'achuunis kennanii fudhachuunis waa hunduu kan uumamuu danda'u yoo biyyi jiraate. Biyyi hin jiru taanaan hundumti keenya
sadarkaa jirruun uummata hundumtuu kabajan qabu. Kan mo'us kan mo'atamus hin jiru. Wallaaquudha. Jeequmsa guddaadha. Kan immoo biyyootii ollootii keenya rakkoon akkasii isaan quunname utuu biyya qabanii biyya akka nama biyya hin qabnee ta'aniiru. Utuu baandiraa faajii mataa isaanii qabanii uummata hin qabne ta'anii bakka hunda tamsa'anii kadhaarra uummati jiru baay'eetu jira. Uummanni keenya immoo sabaaf saba baay'een uummata keessa jirudha. Amantaa baay'een kan keessa jirudha. Rakkoon kun yoo nu quunname uummati kun maal ta'uu danda'a? Biyyi kun maal ta'uu danda'a? Kan jedhu kana loltuun keenya yeroo hunda haala kana gararraa ka'e amma godaatti waan beekuuf waan hubatuuf rakkoo karaa hundaa itti dhufu kanatti utuu gurran kennin gara kuteenyaanii uummata kana nageenya isaa mirkaneessuudhaaf biyyi kun nagaa akka taatu akka misoomtu rakkina keessa akka baatu biyyootii guddatan cinaa akka isheen hiriirtu gochuudhaaf loltuun gootummaadhaan tokkummaa isaa eeggatee tokko ta'ee wal gargaaree wal cinaa ijaajjee akkasii waan ta'eef kan immoo uummata keessa jirru hundumaa wajjiniin mari'annee uummataa fi jara kana addaan baasnee kanarratti tarkaanfii fudhanneeti gara kuteenyaanii amma kan hojjetaa jirru amma yeroo itti adeemaa jirru kanaan dargaggoon keenya cimina guddaadhaan dirqama kennameef kanarratti ba'aa jiraadha. Brigadier General egaa waa'ee cichoomina yommuu kaasnu waa'een xiinsammuu murteessaadha keessattuu kolleejjiin isin ajajjan immoo kanarratti hojii guddaa hojjeta. Yeroo ammaa kanatti sadarkaa biyya irra jirtu kanatti raayyaan ittisa biyyaa cichoominni inni qabu maalidha daangaa fi birmadummaa biyyattii eegsisuu keessatti shoorri inni baachaa jiru maalidha ga'umsi amma inni irra jiru hoo maalidha akkamiin ibsama? Amma yeroo si'anaa kana loltuun keenya cichoomina aadaan uummata keenyarraa dhufe sana kunuunsinee akka itti adeemnuudhaaf amma yeroo si'anaa qophiif hojiin hojjetamaa jiru yeroo hunduma caalaa baay'ee itti adeemaa jira jechuun hin danda'ama. Keessumaa loltuun keenya amma sadarkaa ammaatti walitti dhufeenyaaf wal jaalala duwwaa hojjechuu duwwaatu hin ta'in humnaaf dandeettiidhaan akkamitti akka leenji'uu akka qabu loltuu keenya keessatti humna namaa horachuun fi humna beekumsa qaban loltuu keenya keessatti horachuudhaa fi kolleejjonni fi manni barnoota adda addaa banamee jira. Sadarkaadhaan sadarkaa loltuu gadiitii jalqabee hamma giddu galeessaatti amma olaanaatti fi teknooloojii adda addaas kan hidhatanii dirqama isatti kennames haa ta'u gara fuulduraatti kan kennamuufis yoo ta'e kan ba'uu danda'an humna gaarii horannee jirra amma yeroo si'anaa. Kun immoo qabatamaatti kan inni kaa'amaa jiru amma yeroo si'anaa loltuun keenya fakkeenyaaf naannoo kolleejjii teknooloojii barsiisan yuunivarsiitii kolleejjii yoo deemte yoo humna fayyaa bira yoo deemte fi loltuu qajeelchuu warra danda'an ajajoota bira yoo deemte amma kolleejjii nana bira jiru biratti yoo dhufte sadarkaadhaan waa'ee kaayyoof fedha uummataa ilaalchisee sadarkaadhaan loltuun keenya akkamitti akka itti adeemee cimee hojii isatti kennamu akka ba'uu danda'u fi cichoomina isatti kenname hojjechuudhaaf hojii gaarii hojjechaa jira. Isa duwwaatu hin ta'in amma yeroo si'anaa loltuun keenya bakka hundumaatti leenjii isa barbaachisaa ta'u lafarrattis haa ta'u xiyyaara irrattis haa ta'u bakka isa barbaachisaa ta'u
haala qilleensaa fi haala hunduma irratti nama hojjechuu danda'u humna gaarii horannee jirra. Kanammoo diinni keenyas hin beeka, firri keenyas hin beeka. Kana gochuudhaaf yeroodhaa gara yerootti meeshaa isatti kenname sirriitti kunuunsee sirriitti akka itti gargaaramee diinaaf hojiirra akka inni uummata keenya balaarra akka itti hin buufnee fi hojii gaarii hojjechaa jirra. Kanaaf cichoomina dura ture sana gara fuulduraatti dabarsuudhaaf sadarkaadhaan qajeelchoti keenya kanarratti hojii gaarii hojjechaa jirra. Isa duwwaatu hin ta'in loltuu keenya keessattis wal jaalalaaf wal kabajni akka uumamuuf hojiin irratti hojjetamaa jira. Keessumaa edda mootummaan haaraa kun dhufee hojiitti edda galee booda loltuun keenya ilaalchaan siyaasa eenyummaarraa bilisa ta'ee akka inni hojjetu irratti godhamaa jira. Akkuma ati beektu kun duraan aarsaa baay'ee nu kaffalchiisee jira. Loltuuf hojiin siyaasaa addaaf adda. Hojii siyaasaa kan hojjetan mataasaa kan danda'e hin jiru. Hojii amantaa kan hojjetan mataasaa kan danda'e hin jiru. Loltuun garuu professionally hojii mataasaa kan danda'e kan inni hojjetu. Kanaaf ilaalcha irrattis beekumsa irrattis loltuun professionaliidhaan akka hin dagaagne akka hin leenjine taasisuudhaani gocha godhamee sanarraa adda bahee amma loltuun keenya hojiidhaan isa ta'u beekumsaas ina ta'u bakka isatti kenname dirqama isa barbaachisa ta'e bahuudhaa fi sadarkaa gaariirra jenne ka'uu dandeenya. Fakkeenyaaf amma kolleejjiin bira jiru yoo fudhatte qajeelchota gurguddaa boriftaan loltuu kana simatanii humnaaf dandeettii qabeenya jiru walitti qindeessee nama hojjechuu danda'u barmoota kennaa jira. Kun immoo barbaachisummaa qaba. Yoo kana ta'uu baate qajeelchaan wal harkaa fuudhanii tokko tokkotti dhalootaan yoo dabarsuu baanne akkuma kaleessa rakkinarra bu'aa turre deebinee rakkinarra bu'uu dandeenya. Kanaaf bifa kanaatiin hojiin hojjetamaa jira. Loltuun keenya amma sadarkaa gaarii fi sadarkaa cimaarra ta'e diinaaf fira isaa adda baasee hojii gaarii hojjetamaa jira jechuun kaa'uun hin danda'amu. Hayyee sila akka nuuf kaastan jeneraal egaa mira biyyummaan raayyaa ittisa biyyaa bira jiru guddaadha. Mira dilbiidha. Egaa mirri dilbiin kun cichoominni kun egaa wanta dhaloonni irraa barachuu danda'udha. Wanna labanni irraa barachuu danda'udha. Kanaaf dhaloonni labanni kanarraa maal barata? Dhaloonni amma jirus dhufus cichoomina kana nurraa kan barachuu qabu. Wanti guddaan fedhiin namaa xumuran qabu. Egaa waa'ee biyyaa yeroo yaaddu wanta itti dhabdu jiraachuu danda'a akka dhuunfaatti. Akkuma sila jedhee dargaggummaan waan baay'ee barbaada. Kanaatiif dhaloonni dhufuu fi amma jiru kun inni guddaan biyya isaa jaallachuu qaba. Maaliifi namni jiraachuu hin barbaanne hin jiru. Namni jiraachuu barbaadu immoo biyya tasgabboofte, biyya nagaa qabdu, biyya misoomni ishee guddaa ta'e, biyya dippiloomaasiidhaan gahee guddaa qabdu, biyya biyyootiin biraa kabajan, biyya kan barbaade akka barbaade itti taphatu otoo hin ta'in biyya kabaja qabdu ta'uu qaba. Biyya kabaja qabdu godhuudhaaf immoo dhaloonni dhufu biyya isaa kanaaf aarsaa isarraa barbaachisu kennuu qaba. Aarsaan isarraa barbaachisu inni guddaan biyya jaallachuudha. Jalqabumaa ka'ee biyya jaallachuudha. Maaliif biyya malee kabajiin jiru jenneerra. Kanaaf waa hundumtuu kan jiraatu yoo biyyi jiraate nagaan ba'anii deebi'uun irratti qotanii nyaachuun irratti dallaluun kan danda'amu qarshii kan itti argatan waa hunda jireenya ofii irratti kan bashannan kan jireenya ofii fooyyessan biyya irratti yoo biyyi jiraateedha. Kanaaf biyya ofii jaallachuun inni jalqabaati. Isa jalqabaa ta'ee biyya jaallachuun immoo biyya kanaaf aarsaa barbaachisu kennuudha. Fakkeenyaaf biyya kana keessatti ati akka namaatti waa hundumtinuu dhibbaaf dhibba guutuu dhiisuu danda'a. Garuu immoo waan gaarii ta'e tokko eegdee
kunuunsitee isa cimsitee lafa qabsiistee gara fuulduraatti akka cimu godhaa. Kanaaf immoo itti eda'uudhaafiti kanati hojjechuu qabdu. Malee biyya kee isa hojjetame isin hojjetamnes hundumaa walii laaqxee biyya yoo jeeqte ta'e atis kabajan qabdu biyyi kees kabajan qabu wanta ati keessaa argattu hin jiru. Kanarratti gara kuteenyaan cichoominaan dargaggoon jiru waan isarraa barbaachisu hunda godhuu qaba. Gama biraatiin immoo biyyi kun loltuu barbaachisa yeroo hunda. Loltuu cimaa isa barbaachisa. Humni nageenyaa cimaa barbaachisa. Humni nageenyaa gaafa cime biyya kee irratti rakkoo humuudhaaf kan xaarullee yoo jiraate yeroo 2-3 deddeebi'ee akka inni yaadu dirqamsiista. Yoommoo si didee dhufa ta'e tarkaanfii fudhatamu keessatti aarsaa xinnaadhaan yeroo gabaabaatti injifannoo fiduu dandeessa. Kana gochuudhaaf immoo loltuun kun kan jiru yeroo dheeraa isni duwwaan jiraachuu hin danda'u. Maaliif bifa adda addaatiin hin ba'a keessaa. Yeroo ba'u immoo dudduubaan dargaggoon bakka bu'uu qaba. Kanaaf dargaggoon gara loltuuttis seenee cichoominaan aarsaa isarraa barbaachisu kennee gootummaa abbootii isaatii darban agarsiisee biyya kana eeguu keessatti shoora mataa isaatii ibsuutu irra jiraata. Uummati keenyas kanarratti dargaggoon bifa kanaan hubatee gara loltuutti akka seenu godhuu qaba. Maaliif yeroo tokko amma loltuun keenya uummata biyyattii ibsuu qabaa jenna. Keessumatti mootummaan jijjiirraa amma dhufe kun kanarratti hojii guddaa hojjetaa jira. Hojii guddaan hojjetu keessaa riiformii loltuu keessatti hojjetamedha. Kanaaf sabaaf sabni hundumtuu loltuu kana keessatti ibsamuu qaba. Ibsamaas jira. Caalmaatti immoo ibsamuu qaba. Caalmaatti ibsamuudhaaf immoo dargaggoon loltuu keessatti sabni hundumtuu hirmaachuutu irra jiraata. Har'a jeneraalli jira baay'eetu. Bor jeneraalli kun yeroo ba'u jeneraala kan ta'u ijoollee nu duuba dhufanidha. Kanaaf jeneraala abaluu baay'atee abaluutti akkas ta'e jechuurra nama hirmaachisaniiti nama bor jeneraala ta'uu danda'u uumuudhaa fi akka uumamuuf immoo dhiyeessuudha. Kanaatiif dargaggoonni amma jiru boris dhufu nurraatii loltuu amma jirurraatii kan fudhachuu qabu cichoominni isaa gara kuteenyaan cichoomina jechuun egaa loltuu duwwaa keessa seenuu duwwaa miti. Misooma irratti cichoomina barbaachisa. Naannoo ofii eeguu irratti misooma cimsuu irratti namni baratee bakka gaarii ga'ee sammuudhaan biyya kana geggeessuudhaaf dhufuu irratti cichoomina guddaa barbaachisa. Bakka hunda jira cichoomin. Kanaatiif dargaggoo amma jirurraati inni guddaan kan amma nuyi itti eegallee hojjetaa jirru nageenya biyya keenyaaf aarsaa nurraa barbaachise kaffalaa jirru kana keessatti dargaggoon ammaasii bakka jiru hundatti loltuutti seenee ga'ee isaa taphachuu qaba. Bakka jiruttis karooraa fi heeraa fi seera mootummaan baase galmaan ga'uu irratti gara kuteenyaan ga'ee isarraa barbaachise hunda taphachuutu irraa eegama. Yoo walitti da'amne bifa kanaan yoo hojjechuu baanne biyya keenya irratti kan gamu biyya keenya diiguuf kan barbaadu biyya dadhabduu ilaaluuf kan barbaadu yeroo amma guddina biyyi keenya agarsiisaa jiru kanarratti kan garaa ciniinu kan sammuun dhukkubu baay'ee jira. Akkuma firrinuu gammadu baay'ee jirutti kan kana yaadu jira. Kanaaf isa kana immoo hin ta'u jechuudhaaf kan dandeenyu tokkummaan keenya cichoominni keenya yoo cimeedha waan ta'eef kanaadha ergaan isaaniif qabu.
dhaloonni yookaan immoo labanni duubaa dhufuu raayyaa ittisaatti makamee dirree waraanaa qofa osoo hin taane egaa imaammata tarsiimoo raayyaan ittisa biyyaa ittiin hoogganamu baasuu humna qilleensarraa jechuu dandeenya. Kana keessatti gara fuula duraatti akkaataa kamiin hirmaachuu qaba? Keessattuu kolleejjii keessattis wantoonni barataman baay'eedha dirree waraanaa qofa osoo hin taane. Kana wal qabatee dhaloonni akkamitti raayyaa ittisa biyyaatti makamuu qaba? Ulfaadhu kana gochuudhaaf amma dargaggoonni jiru kun akkuma amma kaa'ame tokkoffaa bakka jirutti loltuu duwwaatu hin ta'in bakkuma jirutti taa'ee beekumsa horachuu qaba. Barachuu qaba. Yeroo si'anaa namni hin baranne namni beekumsa hin horanne biyya isaa duwwaatu hin ta'in ofiima isaayyuu haala addunyaan irra jirtuu fi haala naannoon irra jirtu baratee ofiisaa of geggeessuun iyyuu hojii guddaadha sababii ta'ee fi dargaggoon keenya inni guddaan tokkoffaa barachuu qabu. Barachuun immoo barachuu duwwaan immoo gatii hin qabu. Yoo edda baratte booda immoo kan baratte sun yaada amansiisaa fi yaada barbaachisaa ta'e irratti hundooftee mormii fi yaada qabdu geggeessuu qabda. Yeroo baay'ee amma hubannoon dogongorri jiru yaada mormii yeroo kaaftu mormiiti kaaftu yaada qabatamaa fi yaada amantummaa irratti kan yoo hin ta'in calluma jedhanii jibbumarraa kaanii namni wal jibbuun wal cookuun wal waraanuun wal bittinneessuun kanaan dura seenaa baay'ee keessatti aarsaa baay'ee nu kaffalchiisee jira. Kanaaf loltuun keenya dargaggoonni keenya inni guddaan barachuu fi waan barate sana immoo seeraaf beekumsaaf qabxii barbaachisaa ta'e irratti hirmaatee deeggaruuf mormuu qaba. Kun tokkoffaa kana. Lammaffaa yaada yeroo geggeessu keessattis bakkuma jirutti ta'ee haala loltuun keenya irra jirtu kanaa fi haala uummati keenya irra jirtu kana sirriitti gadi fageenyaan beekuu qaba. Maaliif nageenyi biyya keenya keessatti yoo jiraachuu baate barachuun hin danda'amu, qotuun hin danda'amu, fayyaa ofii geggeessuun hin danda'amu, oomishiif haa ta'u uummati bitaa mirga jiru baabboroo jiru wal arguun hin danda'amu. Kanaaf nageenyi bakka jirutti dargaggoon kun naannoo isaa eeguutu irra jira. Naannoo eeguu jechuun loltuun achi dhaabbatee eega jechuu miti. Humni poolisaa achi dhaabbatee eega jechuu miti. Kan humna isaa ol ta'e hin gargaaramaa jiru. Garuu namoota xixiqqoo ta'anii saamtuu fi kan iddoonumatti uummata nagaa kana kan jeequ yoo jiraate dargaggoon kun bakka jirutti ijaaramee naannoo isaa eeguu qaba. Naannoo isaa eeguu jechuun ofiisaa of eeguu jechuudha. Tokko kana. Karaa biraa tokkummaa isaa eeggachuu qaba. Tokkummaa isaa wal jaallachuu qaba. Maaliif sabi keenya sabi Itoophiyaa bakka jiru hundumatti saba hunduma wal keessa jirra. Kanaaf wal jaalalaaf wal kabajaan bakka jirutti yoo wal jaallatee jiraate dargaggoonni kun fakkeenya gaarii ta'ee jiraachuu danda'a. Kana gara loltuu keenyaatti yoo fudhattee dhuftee loltuu keenya keessa immoo kanaa ol kan jiru. Loltuu keenya keessa fakkii uummati biyyi kun sabaaf sablammummaa keessa jiru biyya xiqqoo fakkiidhaaf kan taate jedhamee kaa'uun hin danda'amu. Kanaaf loltuun kun beekumsa qabu, qabeenyaa qabu, beekumsa horate sana dhufee loltuu keenya keessatti gahee isaa barbaachisu taphachuu qaba. Fakkeenyaaf kana gochuudhaaf immoo loltuu keenya keessa ogumsa adda addaatu jira kan si dhibu. Fakkeenyaaf amma xiyyaara oofuudhaaf yoo barbaadde, xiyyaara suphuudhaaf yoo barbaadde, teknooloojii adda addaa fi beekumsa adda addaa humna nageenyaa irratti, humna nagaa irratti hojjechuudhaaf yoo ta'e beekumsi barbaachisaa ta'e eessuma caalaa humna loltuu keenya keessa jira. Kanaaf dargaggoonni eessumattuu barachaa jiran yuunivarsiitii keessaa ta'u sadarkaa adda addaatiin ta'u loltuu keenya keessa ogummaa baay'ina jiru kana hubatee loltuu keenya cina dhaabbachuu qaba. Kana jechuun dirqama dhufee akkuma keenya ta'ee kana hojjechuun isarra barbaachisa jechuu duwwaa dhufu miti. Bakka jirutti oomishaan hojjete. Barmoota gaarii fidee, tuqaa gaarii fidee, bakka gaarii fidee biyya isaa nama geggeessuu danda'u ta'ee dargaggoonni keenya yoo qaroominaan babal'ate biyya isaa geggeessee jira jechuudha. Kanaaf immoo ayaata gaariin godhachuun gaara. Kana maaliif kaamnaa akkuma amma jeneraaliin kaasanii diinni keenya bara baay'ee biyya kana akka isheen waliin guddanne akka isheen waliin kaane godhanii qabeenyaasaa eenyummaasaa sarbanii rakkisaa jiru. Ammas
namootiin keessaaf ala ta'anii walitti hidhamanii saantima xiqqoodhaan wanni ta'anii biyya kana rakkisaa jiran jiru. Kanaaf qabeenyaa guddachuu qabu, jireenya guddachuu qabu biyya kana keessatti kunuunsuudhaaf yoo ta'e dargaggoonni bitaa mirga qabanii firaaf diina isaa baranii irratti hojjechuu qabu. Kanaaf loltuun keenya immoo bakka jiranitti uummataa wajjin hojjechaa jira. Uummata keessatti hojii gaarii hojjechaa jira. Fakkeenyaaf oomisha hojjechuudhaan, daandii banuudhaan, bakka abbaan harka qalleeyyiin jiran geggeessuudhaan, dargaggootaa fi ijoolleewwan barachuu hin danda'an miindaa isaarraa kutee geggeessaa jira. Kanaaf walitti dhufeenyaaf wal jaalalli loltuun keenya uummata keessatti qabu, dargaggoonnis uummata keenyaaf loltuu keenya cina dhaabbatanii biyya keenya guddisuuf nageenya buusuu irratti wal cimsinee walii wajjin hojjechuun barbaachisaadha jennee jirra. Yoo kana ta'uu baate hundumti keenya rakkinarra bu'uu dandeenya. Maaliif biyyi kun biyya qooqa adda addaa sabaaf sablammiin adda addaa keessa jiraannu sababii ta'ee fi diinonni keenya immoo akka nu kana goonu kan isaan barbaadan nu bittinneessuu barbaadu. Akka bittinneef immoo tokkummaa keenya eeguu qabna. Tokkummaa keenya kana eeguu qabnu fedha biyya kanaa immoo baruu qabna. Biyyi kun maal barbaada? Maal barbaada biyyi kun? Nageenya barbaada. Daangaansa akka nagaan jiraatu barbaada. Keessaaf allisaa qulqullaa'ee meeshaan adda hin taane kan biyya keenya kunuunsuu fi nagaa addarra kan buusuu hin dandeenye nagaan eegamuu qaba. Kana gochuudhaaf dargaggoonni keenya, loltuu keenya, humna poolisaa keenya, bulchiisa keenya bira dhaabbatee nagaa buusuu qaba. Bakka barbaachisaa ta'etti immoo ergaan qaqqabeetti immoo loltuu keenyatti makamee hojii gaarii yoo hojjete nuyi eenyuma caalaa isaan bira dhaabbannee kunuufnee biyya kana dhaloota dhufutti dabarsuudhaa fi ciccimoona jiru gara dhaloota dhufutti dabarsuudhaa fi dargaggoonni keenya kana beekuu qaba kan jedhamu yaada qaba. Egaa jala bultii waggaa haaraatti irra jirra. Jala bultii waggaa haaraatti immoo humna haaromfachuun mira haaromfachuu murteessaadha waan ta'eef gara xumuraatti fidaa jirra waan ta'eef marii keenya Birgeedar Jeneraal mee ergaan isin dhaamtan waggaa haaraadhaan wal qabatee raayyaa ittisa biyyaatiifis ta'ee sabaaf sablammoota uummattoota biyyattiitiif. Dargaggooti keenya nagaaf nageenya qabbana biyya keenyaa buusuudhaa fi bakka jirutti baratee cimee hojjechuudhaa fi dargaggoonni keenya cimitee barmootatti jabaachuu qaba kan jedhamu dhaamsa qaba. Loltuun keenya amma sadarkaa ammaa kana irratti biyya keenya nagaa buusuudhaan hojii cimaa hojjetamee jira. Akka biyyi kun hin diigamneef ijaaramnee jirra amma sadarkaa kanarra. Akka ijaaramnu kan nu godhe immoo loltuun kun professionally ogummaan mataa isaatiin akka of geggeessu malee eenyuma jalattuu amantummaadhaan aangoo siyaasaan akka addaan qoodamne ta'ee jabaannee jirra, cimnee jirra. Qaamaan isa ta'u, meeshaan isa ta'u, bal'ina uummata kanaa wajjin nama ol simsiisuu danda'u loltuun keenya ijaaramnee cabnee jirra. Tokko kana. Lammaffaa diina keenya alaaf keessa jiru dadhabsiifnee amma nagaa buufnee jirra. Karaa hundumaa jechuun hin danda'amu. Kan jirtu immoo yoo jiraate uummata keenyaaf dargaggoota keenya wajjin walitti qabsiifnee qulqulleessuun hin danda'amu. Kanaaf loltuun keenya kana caalmaatti jabaannee leenjii nutti kenname mootummaan amantummaa nutti kenneef humna nutti kenne kana walitti qindeessinee jabaannee bara dhufu kun bara nagaaf bara nageenyaa akka ta'u loltuun keenya hojjechuu qabu. Hojjechaas jirra. Kana caalmaa garuu irratti hojjechuu qabna. Kana gochuudhaaf immoo leenji'uu qabna. Leenjiin keenya itti cimee jira. Humna nagaa fi humna dandeettii horannee jirra. Ijoollee leenjisaa jirra. Teknooloojii barannee jirra. Arra teknooloojii kan lafaas haa ta'u, kan xiyyaaraa haa ta'u, bakka barbaachisaa ta'etti hojii cimaa hojjechuu danda'u humna horannee jirra. Horachuu duwwaatu hin ta'in opereetii godhee hojii barbaachisaa ta'e hojjechuu kan danda'u dargaggoota horannee jirra. Qajeelchaas horannee jirra. Qajeelchaan keenya sadarkaatti jiru
karoora baasee kaayyoof qabeenyaa qabu humna qabu walitti qindeessee nama hojjechuu danda'u qajeelchaa horannee jirra. Kanaaf walii dhageenyee irra caalmaatti yoo kana hojjenne bara dhufu bara haaraa kana injifannoo gurguddaadha kan nuti galmeessuuf qophaa'aa jirru. Mootummaan keenyas kana hojjechuudhaaf irra caalmaa hojjechaa jira. Loltuun keenya kanaa walitti hojjechuu dandeenya jennee hojjechuu itti adeemaa jirra. Miidiyaa kan akka keessanii kanaaf immoo ergaan qabu yoo jiraate loltuu keenya dhaabbattanii dhugaaf haqa jiru loltuun keenya maal akka hojjechaa jiru dhugaa dubbachuuf yeroo wareerri geggeeffame loltuu keenya cina dhaabbattanii hojii gaarii hojjechaa jirtan. Haa ta'u malee ammas darbee loltuu keenya warri maqaa xureessan jiru. Atuun beekanis atuu beekanii. Hamma yoonaa dandeenye jirra dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Loltuun kun biyya keenyaaf dhaabbanne malee paartii kamiifuu dhaabbanne qaama kamiifuu dhaabbanne biyya Itoophiyaa eeguudhaaf loltuu dhaabbate gadi buusanii ol baasanii salphisuun nurra isaa irra hin jiru. Kan amma yoonaa dandeenye jirra. Kanaan booda garuu waan obsinu natti hin fakkaatu. Kana garuu dhugaa kana kanan saaxila baasuu danda'an kan akka miidiyaa keessanii kana. Kana irratti hojjettanii nagaaf walitti dhufeenya uummati kun qabu loltuun keenya kan inni hojjechaa jiru sirriitti qabatamaatti gadi buutanii uummata keenya dargaggoota keenya beektota keenya haasofsiistanii loltuu kunuunsu jechuun biyya kunuunsu jechuudha. Loltuu eeguu jechuun biyyi kun akkam bittinnoofne eeguu jechuudha ta'uusaa miidiyaa kanaan sirriitti irratti hojjettan dhugaa dubbachuu fi biyyi keenya kana caalmaatti dagaagdee wal jaalalaaf wal kabaji kan keessa jiru jiraannee hojjechuun hin danda'ama kan jedhamuun ergaa dabarsan. Hayyee galatooma. Leetanaal Jeneraal egaa dhaamsarra geenyetti jirra. Mee akka waliigalatti waggaa haaraadhaan wal qabatee dhaamsi isin raayyaa ittisa biyyaatiif miseensota raayyaa ittisa biyyaatiifis lammiilee biyyattiitiifis qabdan. Egaa dhaamsi ani qabu inni guddaan tokkoffaa akkuma sileedhe dargaggoo keenya irra deddeebinee kan itti himnu isaanis kan ittiin hubachuu qabani biyya tokkoof loltuu murteessaadha. Akka biyyaattis akka hundumaattiyyuu murteessaa waan ta'eef kanarratti dargaggoon loltuu biyyattii irratti hirmaatanii ga'ee isaanii taphachuutu irra jiraata. Yoo har'a loltuu ta'an sadarkaadhaan bor guddataa dhufu jechuun immoo biyya eeguudha. Biyyattii irratti waan hunda hubatanii karaa barbaachisaa ta'een biyyi kun nagaa akka argattu misooma akka argattu biyya guddaa biyya cimaa biyyootii biraatiin wal qixaattee misoomaan immoo kan caaltee biyyootii guddatan cinaa kan ijaajjitu ta'uudhaaf loltuun nageenya biyyattii eegu baay'ee barbaachisaadha. Kanarratti hirmaachuu qabu. Sadarkaarra bulchiisni hoogganaan jiru hundumtinuu bifa kanaan hin hubanne jechuudhaan yoo baadhe waan jiru beeke haala jiru hubate yoo amma hirmaachuudhaa baate dargaggoon kun akka keessatti bor maaltu dhufuu danda'a maaltu nu quunnamaa namootiin amma jiran kun amma eessaatti adeemu jarri kun silaa amma danda'aniin hojjetu booda immoo hin ba'u waan ta'eef namootii bakka bu'uu danda'an kana akkamittiin fiduu qabna kan jedhu yeroo hunda hojii isaanii ta'ee dargaggoo akka kaasanii gara loltuutti akka hirmaattu gochuun kun fedhiidhaan yookaan immoo ati yoo barbaadde kan hojjettu yoo jibbite kan dhiistu miti. Kun murteessaadha baay'ee. Kanaatiif kanarratti ergaa guddaan qaba. Kana hundumtuu akka nu hubatu barbaadaa jechaadha. Rakkoo guddaa biyyi kun itti fufti moo ittiin fuftu kan jedhu uummatni yeroo itti cinqamaa turedha. Kana garuu injifannoodhaan darbineeti har'a hojii nu hafe hojjetaa jirra. Kanaaf hojii kana keessatti immoo nu akka loltuutta hojjennu malee injifannoo keenyaaf
bu'aa nuyi galmeessine hundaaf cimina keenya hundaaf cichoomina jennu kana nu keessatti akka uumamu gochuudhaaf gootummaa nuyi amma raawwanne kanaaf bakka dhanne hundumtinu nu duuba kan jiru uummata keenyaadha. Injifannoon keenya yeroo hunda uummata keenya keessaa kan madduudha. Maaliif uummati yoo sin deeggarre, uummati yoo si cinaan ijaajjine, uummanni yoo oduu si laanne injifannoon jedhamu hin jiru. Kanaaf uummati keenya yeroo amma ilaalcha tsinfanyaan fide, ilaalcha shaneen fide, ilaalcha waan adda addaa kana hunda hubate kun diina keenya jedhee saaxila baasee nu cinaa ijaajjee karaa nutti agarsiisee oduu nuu kenne, bishaan nuu kenne, minaan nuu kenne, bakka dhannutti nu gargaaree nu cinaa ijaajjee jarri kun mana barumsaa keenya dhaabanii ijoolleen keenya akkan baranne godhee nagaan baanee galuu hin dandeenye misoomni keenya dhaabbatee jira. Haadholiin yeroo ammaa kanatti manatti da'umsa dadhabanii yeroo itti aarsaa kennaa jiranidha. Misoomaa fi baay'atni ramadame hundi mootummaan kan ramadallee hojjetamuu hin dandeenye dhimma nageenyaatiif jecha dhaabbatee jira jedheeti uummati keenya kana hunda hubateeti nu cinaa ijaajjeeti injifannoo kan galmeessine. Kanaaf uummata keenyaaf baay'ee galata guddaa qabna. Bara haaraa dhufu kanatti immoo caalmaatti jiruu nu hafe xumurre fedhii uummata keenyaa dhibbaaf dhibba galmaan ga'uudhaaf ammas injifannoo nu yaadnu uummata keenya malee waan hin taaneef uummati keenya ammas nu cinaa akka ijaajju ergaa guddaan qaba. Bara haaraadhaanis uummata keenya uummata sabaaf sablammii biyyattii kanaa hunda bara darbe kana keessa nagaadhaan darbee bara haaraa dhufuun immoo baga isa ga'e barri dhufu immoo bara gaarii, bara nagaa, bara badhaadhinaa, bara injifannoo, bara itti nagaadhaan bahee galu, bara itti misooma gurguddaa argu isaa godhuun jedha. Kanarraan kan darbe loltuun keenya inni guddaan tokkummaa qaba, wal cinaa jaajjaa, yoo madaa'e kan isa kaasu, kan isa bira jiru, sabummaa hin qabu. Kanaatiif tokkummaan loltuu keenya keessa jiru injifannoo amma galmeessineef iddoo olaanaa kan qabudha. Utuu nuyi walii galuu hin dandeenyeeti injifannoon hin jiru. Nuyi walii galle inni tokko garasiin Oromoo harkisa, inni tokko garanaan Amaaraa harkisa, inni tokko karaa tokko Kibba harkisa, inni tokko isa karaa biraatiin ajandaa biraa uumee harkisa. Amantaan uummata keessa jiru loltuun keenyas amantaa qaba, hin qabu jechuu miti. Inni tokko karaa amantaasaa garasii garanaan harkisa. Garuu amantaan koos, sabni koos biyya kooti. Waa hundi biyya kootiin ala hin jiru. Inni jiru hundumtuu biyya kootii duuba kan jedhu gara kuteenyaan qabateeti loltuun keenya wal cinaa jaajjee injifannoo galmeessee jira. Caalmaatti bara dhufu immoo ammas barumsaan, ogummaadhaan, teeknooloojii jabanaa keessa seenuudhaan, yaada wal jijjiiruudhaan, leenji'uudhaan waa hundumayyuu bara dhufu kana tokkoffaa diinootiin biyya keenya dadhabina ishee barbaadan yoo jiraatanillee isaan kun deddeebi'anii akka yaadan gochuudhaaf yeroo hundaa qophaa'utu irra jiraata. Wanta nu qunnamu immoo yeroo gabaabaadhaaf aarsaa xinnaadhaan dabnee injifannoo galmeessuudhaaf immoo sammuudhaanis waa hundumaaniyyuu loltuun keenya qophaa'uudhaa fi cimuutu irra jiraata. Hundumtuu kan sadarkaa irra jiru. Kanaaf loltuu keenya kan biyya keessa jirus, kan biyya alaa jiruufis, kan bifa adda addaatiin hospitaala jiruufis hundumtuu bara darbe kana injifannoon isin galmeessitan
injifannoo guddaadha. Aarsaa guddaa kennitanii jirtu. Aarsaa sirlaattan kun immoo uummata biyyattii kanaa duratti iddoo olaanaa kan qabuudha. Biyya keenya irraa darbee biyyootiin adda addaayyuu loltuu keenya irratti gootummaa isaa irratti tokkummaa isaa irratti cimina isaa irratti yeroo hundaa ogummaa nuu dabarsaa ogummaa nuu kennaa nu leenjisaa jedhanii itti yeroo nu kadhataa jiranidha. Kun immoo hojii loltuun keenya hojjete waan ta'eef bara haaraas hojii kana cimsanii akka itti fufaniin ergaa dabarsaa. Waggaa dhufu kanaan immoo hunduma isaanii baga nagaan ittiin isin ga'e. Waggaan dhufu kun bara haaraa, bara nagaa, bara badhaadhinaa, bara guddina, bara itti nagaa ummati keenya itti argatee nagaan bahee akka barbaade deemu kan inni itti ta'u isinis akka isin godhuun barbaada. Kanarraan kan darbe humni nageenya biyyattii hundumtinuu loltuun biyyattiidha yeroo hojii hojjetu hundumtuu nu cinaa ijaajjee aarsaa sarraa barbaachisu kan kaffalaa ture waan ta'eef humna nageenyaa biyyattii naannoleerra bakka hundaa federaala jiran hundumaan baga ayyaana waggaa kanaan waggaa haaraa kanaan isin ga'ee baga geessanii baga waliin geenye kan jedhuun qaba. Raayyaa ittisa biyyaatti ajajaa olaanaa ajaja duula addaa Leetinaal Jeneraal Shumaa Abdataa akkasumas raayyaa ittisa biyyaatti ajajaa olaanaa kolleejjii Waar Birgeedar Jeneraal Bultii Taaddasaa yaada bal'aa nuuf kennitaniif guddaa galatooma ulfaadha. Nus baay'ee isin galateeffanna. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin addaa keenyaarraaf qopheeffanne kana fakkaataa qophiileen ETV Afaan Oromoo hafan itti fufuu isaan waliin turtii gaarii qabaadha.